Har'i guyyaa yaadannoo kirubeelidha yookiin horiiwwan arfanidha. Tokkos guyyaa yaadannoo qulqulluu duuka bu'aa Maatiyaasidha. Tokkos guyyaa yaadannoo maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Gaafa guyyaa 8. Har'i guyyaa yaadannoo kirubeelidha yookiin horiiwwan arfanidha. Tokkos guyyaa yaadannoo qulqulluu duuka bu'aa Maatiyaasidha. Tokkos guyyaa yaadannoo qulqulluu Abuna Kiroosidha. Sugni isaaniin waliin hanga bara baraatti haa ta'u. Ameen. Kirubeel yookiin horiiwwan arfan. Kirubeel ergamoota teessoo Sillaasee baatanidha. Waaqayyo Kirubeel yommuu uumu mudhii isaanii olitti 4, mudhii isaanii gaditti ammoo 1 taasisee uume. Isaanis fuula 4 qabu. Fuulli isaanis fuula namaa, fuula leencaa, fuula joobiraa fi fuula sa'aadha. Dursaa isaanis kan fuula namaa fi leencaa qabu muudeef. Kunis Kiruub jedhama. Isaan kun ammoo fakkeenya lubootaati. Kanas miila isaanii irraa eegalee hanga mataa isaaniitti ijaan kan guutamanidha. Waa'een isaaniis akka armaan gadiitti kitaaba qulqulluu irratti barraa'ee jira. Kunoo ani bubbee gara bitaatii dhufuu, duumessa ulfaataa, ibidda boba'u, ifa naannoo isaatti ifus nan arge. Gidduun ibiddichaas akka sibiila boorrijii ni calaqqisa ture. Ibiddicha gidduus fakkeenyi bineeldoota 4 ni ba'e. Bifni isaanii ammoo bifa namaa fakkaata. Garuu tokkoon isaanii fuula 4 fi koochoo 4 qabu. Miilli isaaniis qajeelaadha. Faanni miila isaaniis akka kottee jabbiiti. Akka sibiila boorrijii isa qulleeffamees ni calaqqisa ture. Koochoowwan isaanii jalaa karaa 4 harka namaa fakkaatu qabu turani. Afran isaaniitu fuula koochoos qabu. Koochoowwan isaaniis wal ni qaqqabu turani. Isaanis adduma addaan gara fuula duraatti qajeelanii adeeman malee gar tokkotti iyyuu hin jallanne. Fuulli isaaniis akka kanatti fufee jiru fakkaata. Fuulli isaanii duraan hundumti isaanii fuula namaa fakkaatu. Afran isaaniitu gara mirgaa isaaniitiin fuula leencaa fakkaatu qabu. Afran isaaniitu gara bitaatiin fuula saawwaa fakkaatu qabu. Afran isaaniitu gara dugduubaatiin fuula joobiraa fakkaatu qabu. Hisqeel boqonnaa 1 lakkoofsa 4 hanga 10 irraa ni arganna. Isaan yeroo hundaa dhala namaaf araara kadhatu. Waaqayyo teessoo isaa baatu yoo jennuus isatu isaan baata malee humnaa fi aboo Waaqayyoon baachuullee hin qabani. Kabajni Waaqayyoo isaan irratti mul'ataaf malee manni kiristaanaa keenya ayyaana ergamootaa kana sadaasa 3 yaadatti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo kadhannaa ergamootaatiin nutti haa araaramu. Sugni kirubeelis nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos har'i guyyaa yaadannoo duuka bu'aa qulqulluu Maatiyaasidha. Maatiyaas jechuun bakka bu'aa jechuudha. Gooftaan erga luba'ee booda maatiiwwan 122 wal gahanii Tsiraatsiyoon yookiin golga kadhannaa mana haadha Maarqositti osoo jiranii Phexros bakka duuka bu'oonni walitti qabamanitti bakka Yihuudaa nama buusuu qabna jedhe. Akkuma faarfannaa irratti dursee aangoo Yihuudaa akka irraa fudhatamtu akkas jedhamee dubbatame. Barri isaa haa gabaabbattu, hojiin irraa dhabames kan biraa haa fudhatu. Faarfannaa 108 lakkoofsa 8. Isaanis hundumaa kan beektu Gooftaa, ati kana lamaan keessaa kan duuka bu'aa kee ta'uu nuuf ibsi jedhanii erga kadhannaa taasisanii booda Yoosefii fi Maatiyaas dhaabanii carraa buusan. Carraanis namoota isa waliin tajaajilan keessaa Maatiyaasiif ba'e. Kanaaf duuka bu'aa 12ffaa ta'ee lakkaawame. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 13. Ayyaana guyyaa 50ffaa booda biyya lallabaa yoo addaan fudhatan isaaf biyya namni nama nyaatu isa ga'e. Yeroo isaan barsiisu warri biyya sanaa akka bineensotaa foon kan sooratan turanii. Yeroo barsiisu qabanii ija isaa keessaa baasanii akka sa'aatti marga akka nyaatuuf mana hidhaatti marga dhiyeessanii fi itti cufanii guyyaa 40 achi keessa jiraachisani. Inni garuu Waaqayyo obsa guddaa waan kenneef marga isaan dhiyeessaniif hin nyaanne ture. Guyyaa 40fis
Guyyaa 40ttis Maatiyaas yommuu marga isaaf dhiyaate fuuldura isaatti tuulee Waaqayyoon faarfatu duuka bu'aan Indiriiyaas dhufee harka fuudhee ija isaas fayyisee fi isa waliinis achitti hidhamanii kan turan namoonni hedduun ni amananii. Duuka bu'aan kun biyya namni nama nyaatutti kan biraattis hidhamee mana hidhaa yommuu galetti bishaan roobaa hanga morma isaanii ga'ee waan isaan fudhachuu ga'eef hojii isaanii badiinsaa irraa gaddanii gara gaarummaatti deebi'anii amananii. Innis kadhannaa isaan barsiise. Luboota muudee fi akka isaan nama nyaachuurraa gara midhaan qofaa nyaachuutti deebi'anis taasiseera. Waggaa 30 erga barsiisee booda gara wangeelli waliin geenyee gara Damaasqoo bu'e. Warri Damaasqoo Yihuudoonni magaalaatti galanii fi Ormootni wal ta'anii guyyaa 7 siree sibiilaa irra teessisanii abidda itti bobeessaa turanii. Guyyaa 7ffaatti yommuu isa ilaalan gubatni tokkoyyuu cileen ibiddaallee osoo irra hin bu'iin arganii. Fuulli isaas cululuqee bareedee bulaa ture. Ammas itti fufanii guyyaa 24 abidda itti bobeessanii turanii. Homaa osoo hin ta'in bule. Kanaanis erga hojii Waaqayyoo hubatanii booda gara cuuphamuutti deebi'aniiru. Innis barsiisee luboota muudeefii jira. Dhumarrattis lallaba wangeelaa bal'aa erga kennee booda dulloomee eebila 8 magaalaa Filaawonitti boqoteera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis kadhannaa qulqullicha kanaatiin nuuf araaramu. Sugni isaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos har'a guyyaa yaadannoo Abuna Kiroosidha. Abuna Kiroos kan dhalatan mootii Roomii fi haadha isaanii Ansaaraa jedhaman warra baay'ee sooreyyii ta'an irraayi. Maqaan isaanii jalqabaas Diilaasoor jedhama. Abuna Kiroos abbaan isaanii erga du'ee booda wanta qaban hunda gurguranii hiyyeessotaaf erga qoodanii booda addunyaa kana tuffachuudhaan gara kawaalaa galaniiru. Qulqulloonni addunyaa kanarraa fagaatanii wanta qaban hunda qoodanii kadhannaa fi soomaan jiraatu waan ta'eef gara kawaalaa abbaa Buubindaa jedhaman galanii. Kan monokkosiisanis abbaa Buubindaadha. Yommuu kadhannaas taasisanii galan abbaa Buubindaa leenca ajjeese. Abbaa Kiroosis leencicharraa utaalanii isaan awwaalanii yoo deebi'an sooressi tokko du'ee yoo nyaatanii dhuganii namni hedduu wacu rasaasnis dhuka'u arganii gaddan. Yaa Gooftaa, kan si filatan duuti isaaniis hin bareedu, kan si yaadanne immoo awwaalli isaanii akkanatti ho'a jedhanii gaddan. Kanaanis waggaa 40 rafanii margi isaan irratti marge. Ergamaan Waaqayyoos dhufee ka'i jennaaniin Addaam sagalee uumamaa dhaga'ee kufe. Kanaaf Waaqayyo sagalee isaa ana haa dhageessisu jedheen. Boodas Waaqayyo ergamaa Kirubeel ergee fi jannata itti agarsiisaniiru. Gooftaan keenyas waadaa guddaa kenneefii jira. Waaqayyo waadaa isaanii kenne keessaa tokko dubartiin dhala dhabdee maqaa qulqullicha kanaatiin xabala isaanii dhugdee kitaaba qabsuura isaa dugdatti baattee yoo kadhatte ani gadameessa ishee nan bana. Qarshii isaa niyyaa qulqulluudhaan xiiqii fi booree ba'ummaa osoo hin qabaatiin dhiiga Gooftaas kan fudhatu maqaa mana kiristaanaa yookiin bataskaanaa keetiin moggaafame xu'aa fi zabiibii ibsaa kan ibsee golgaa fi dibaabee kan kenne ani dhala nan kennaaf jedheera. Waadaan kun har'as kunoo iddoo bataskaanni maqaa qulqulluu kanaatiin dhaabatee argamu hundatti raawwachaa jira. Kanaaf ammoo fakkeenya kan ta'u magaalaa Finfinnee Kotabeettii fi Laga Xaafootti bataskaana maqaa isaaniitiin argamudha. Wareegaan dubartoonni dhala dhaban hedduun waggaatti dhala argataniiru. Dugdatti daa'ima baatanii gammachuudhaan dhufaa akka jiran
ijaan ilaaluun ni danda'ama. Abuna Kiroos waggaa 270 adoolessa 8 boqotanii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kadhannaa qulqullichaatiin Waaqayyo nutti araaramu sugni abbaa keenyaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Galanni Waaqayyoof haadha isaa Dubroo Maariyaamiif ulfaata fannoo isaatiif hanga bara baraatti haa ta'u ameen. Abboota darbaan of wareegamsiise qabsoo guddaadhaan dhuftee nu geesse abboota darbaan of wareegamsiise. ገብርኤል ማርያም አበሰራት ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ አላት።